Yeroo tokko kaayyoo manaa baaneef hin beeknu yoo ta'e, wanta manaa baanee fi waan manaa baaneef hin beeknu yoo ta'e jireenya keenya irratti rakkoodha. Akkasumallee jireenya maatii keenya irratti rakkoodha jechuudha. Sababni isaayyuu maatiin gaafa nuti biyyaa baanu yookaan gaafa nuti biyya ormaa kana dhufuuf kaanu yoo qabaatan qotiyyoo gurguranii yoo qabaatan sa'a gurguranii yoo dhaban immoo biddirfatanii liqaa namarraa fuudhanii gara biyya kanaatti nu ergooni. Sababni isaayyuu akka nuti hojjennee isaan milkeessinuu fi ofii keenyaas hojjennee akka nuti jijjiiramnu barbaadu waan ta'eef jechuudha. Maatiin keenya yeroo hundumayyuu kan nu faana boohanii bu'anii bahanii akkasuma immoo kan nu faana boohanii gammachuu keenya arguufi malee gadda keenya arguudhaaf miti jechuudha. Kanaafiyyuu nu immoo bara jiraannu keessatti dursaa maal akka hojjennu beekuu qabna. Itti aansinee immoo maaliif akka hojjennu beekuu qabna jechuudha. Kana hin beeknu taanaani saatii keenyas akkanumaaf gola namaatti qisaasessinaani akkasuma immoo jireenya keenya hundumayyuu akkasumaaf rakkannaa jechuudha. Bara keenya muluu gaddaa fi boohaa hafnaa jechuudha. Kun immoo sababii maalirraa kan ka'e sababii ofii keenya yaaduu dadhabuu keenyarraa kan ka'e jechuudha. Ofii keenya yaaduu hin dandeenyu taanaani ani ofii koof ofiif hin ta'u taanaani akkamitti maatii koof ta'uu danda'a? Akkamitti biyya koof ta'uu danda'a? Inni dursaa eenyu ofiif ta'uudha? Ofii koof ofiif ta'uudha jechuudha. Duraan dursarratti ofii koof ofiif ta'uudha. Yoo ofii koof ofiin taane yoo ta'e inni kan gatii hin qabu isinii galee inni kaan homaa gatii hin qabu jechuudha. Garuu dursarratti ofii of kabajuutu gaariidha jechuudha. Micoon suura ishee asirratti argitan kana jechuudha. Micoon kun kan isheen jiraattu biyya Dubaay keessadha. Kaayyoo manaa baaniif hin beekan shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf tokko inni kan kaayyoo isaa beekaani. Innaa micoon kun kaleessa galgala jechuudha laayifii irratti baatee kadhattiin boosiini. Maaliif boosinnaan karaatti baattiin garaa ishee akkuma argitan kana guddateera. Sirii galee. Namicha moo maal gooti biyyaa fiddee dhufteetu Itoophiyaarraa fiddee birrii ishiitiin fiddeetu as gaafa ga'u namichi bira gahee guyyaa 2 guyyaa 3 faana bulee badee jalaa. Amma jalaa badee namichi micoon iddoo agartuu qabdu ofii immoo garaatti baatti. Ilaala. Kana gola ormaa keessa taa'anii kaayyoo manaa bahan dagatanii gaafa gola ormaatti ulfaahanii gaafa gola ormaatti wanneedhanii kaayyoo nuti manaa baanee fi hojjennee milkaa'uudhaaf hojjennee galma ga'uudhaaf malee garaatti baachuuf miti yookaan daa'ima godhachuuf miti. Daa'ima barbaacha miti kan lafa kana dhufu. Daa'ima godhachuu yoo barbaanne kabajaan biyya keenya keessatti bakka yeroo miixuu keenya namni nu arguu danda'utti gaafa dheebuuf beela keenya iddoo rakkoo keenya itti himachuu dandeenyutti malee erga daa'ima barbaacha ta'e maal gochuuf biyya kana dhufnaani nuti biyya kana dhufuun keenyi inni dursaa daa'ima barbaachisoo ta'e maallaqa suniin immoo jijjiirramnee boru dhalli keenya akka ija namaa laalle boru dhalli keenya akka keenya akka mana namaatti hin galle boru dhalli keenya ofirra darbee akka namoota biraaf ta'uu danda'utti saniif dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee ani kan hojjedhu fakkeenya ani mataa kootiin jireenya gosa har'aatiif miti kan hojjedhu jireenya gosa boruuf hin hojjedha. Sababni isaayyuu ani boruu waa baay'ee na eeggata. Daa'ima nan godhadha ganaa. Jireenya hedduun naaf eegana. Kanaafuu akka ani guddadheetti immoo daa'imni koo boru guddachuu hin qabu. Akka ani jiraadheetti daa'imni koo boru jiraachuu hin qabu. Boru daa'imni koo sammuu nagaa, jireenya nagaa, jireenya boqonnaa qabu jiraachuu qaba. Kanaaf jecha malee osoo mataa koo kana qofaaf yaada ta'e maaltu karaa amma kana na kuchisiisee gola ormaatti nagasha. Sinii galee sababni isaayyuu biddeen tokko nyaadhee buluu dadhabu waan ta'eef waan fedhe soo ta'e biddeen tokko nyaadhee buluu dadhabu. Amma barbaade soo ta'e biddeen tokko nyaadhee buluu dadhabu. Kanaafiyyuu immoo jireenya har'aatiif jennee wanti gola namaatti nu galchu jiru garuu kaayyoon keenya inni guddaan maalaa jireenya keenya isa boru daa'ima keenya jijjiiruuf maatii keenya jijjiiruuf maatii keenya warra nutti cabanii nu guddisan warra gola ormaa otoo hin beekiini harkaan luqqaanii haraqii baasanii qoraan dugdatti baatanii chaalenjii hedduu keessa darbanii nu guddisan tokko isaan jijjiiruu fi lammaffaan immoo jireenya keenya boru fooyyeffachuu. Sinii galee malee jireenya har'aa yookaan mataa koo qofaa kan jiraadha taanaani maaltu mana namaatti nagashee maaltu jireenya har'aatiif jedhee har'a akka feetetti nyaadhee bulee har'a akka barbaadeetti fataa jedhee jiraachuuf maaltu bara namaatti nagalcha.
Nagallee sin gaafadhe nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota siifan gidduu bakka jirtanitti warri mana kanaa faraa taatan like subscribe share gochuu hin dagatina akkuma kana immoo qeeqaa fi yaada qabdan komentii jala naa kaasin jechuun barbaada dhugaa rabbi viidiyoon koo deemaan jiru viidiyoo koo baaraanii baasaa share godhaa subscribe godhaa komentii laadhaa please guys please dhugaa rabbi እና ዱጋ ዱባችሁ ፊ ባየ ተኮ ነገር ዲሲሴኒ ኦሶ ሆነ ምቹ ማሳለ ነምች ከነ ፊ ጎለ ሱኒ ኦሶ ቢፈቀባቲ ቢፈለን ቀ ፎክሳቶ ዱጋ ረቢ ነምች ፎክሳቶ እንተን ሊሞከትሽን ባሬዱ ዱጋ ዱባችሁ ዳ እንተን ሊበሬዱን ኮ ወርቅ ይፈካቱ ከነ ነምች ጎቴቱ ከነ እሺኑ ቢፈከናን ብሪሺቲን ቢፈከና ባቴ ብሪሺቲን ጠለብዴ ፊቴ አሲቲሙ ሃይና ከነ ጎ ከራሜ ቀሽኛል ብሪሺኛት ይሽኛት karat shi qurxee shantis xobbeetti kute dhugaa rabbi kichuutti shi kute ganaama waggaa meeqas keessa daa'ima baatee rakkatti yoo galtee maatiin hin jaallatanii maaliif kaayyoo shi manaa baatee fi daa'ima godhattee galoo osoo hin taane kaayyoo shi manaa baatee fi maatii shi jijjiiruudhaaf maatii shi galma ga'uudhaaf maatii shi maalitti shi abdatu micaan keenya nuuf hojjetti guyyaa kanaa nuuf galti birrii nuuf deebifti jedhu malee maatiin keenyi barbaacha daa'imaa qaban daa'ima kan isaan irraa barbaadan yoom seetani gaafa isaan jijjiirree nutti gammadanii ofii keenya jijjiirree gaafa sun maal jedhu isaanuu otoo ati maatii keessa jijjiirtee ofii keessa jijjiirtee waggaa tokko teessee si lolu maatii kee dhugaa dubbachuudhaaf nama loluuni because maaliif dhalan godhattuun siin jedhu ana soo dhala keen argiin du'aa siin jedhu garuu saatii kanatti saatiin maatiin keenya daa'ima nurraa barbaadan miti gaafa nuti asii galee nuun jaalatan sababni isaayyuu daa'ima miti kan isaan barbaadan saatii kanatti ofii kee yoo isaan illee ofii kee jijjiirtee of gammachiisuudha maatii kee illee akkuma sun gammachiisuudha jechuudha kanaaf iyyuu dursa wanta hojjennu akkas yoo ta'e dursuma mana namaatti galuu dhiisuu qabna jechuudha. Egaa har'a micoon kuni biyya birrishiitiin xalabdee fiddeefte namicha kana as geenyaan maal godhe bakka garaasaa gahee wanta barbaadu irraa argatee har'ammoo maal godheen ulfeesseetuma sirba isaa gatee deema ilaa birrishiitti namneeni bormoo namni kun abbaa daa'ima kooti wajjiniin jireenya keenya fooyyeffannaa yookaan immoo wajjiniin daa'ima keenya guddifanna jettee wanta abdattuu hin qabdu birrishiin amma kanaan dura xaarrachaa baatetti namneeni ilaala kuni maalirraa kan ka'e qalbii ishiirraa kan ka'e sijjammar bara kana dhiira maaltu amanameetiin dhiirri erga kaleessa sifaana biyyatti gaa'ilan godhanne erga kaleessa haati kee abbaan kee siif hin beekne ati dursuma nama haati kee abbaan kee siif hin beekne iyyuu birriidhaan xalabdee fiduun kee balleessaa ishiiti lammaffaan immoo otuma haati kee abbaan kee hin beekin maaltu garaatti si baachiseen yaa namni jaalala keessatti dogongora haa dogongoruu nama jira haa ta'u iyyuu malee immoo malli ammayyaaf toleera mala ammayyaa yeroodhaaf fayyadamte sababni isaayyuu kaayyoo manaa baateef beekti yoo ta'e mala ammayyaa sun fayyadamte jireenya ishii sun fooyyeffachuun ishirra jiraata malee namichi kun har'a dhufe yookaan hojii kana itti fufee hojjeta ta'a yookaan hojii kana itti fufee hin hojjetu ta'a sinii galee innummaan irra gidduu galeessa jiraan hin hojjetaaf hin hojjetuun isaayyuu sababni isaayyuu biyya kana gaafa dhufanii qilleensi ho'uu danda'a qorruu danda'a qilleensi jijjiirama waan ta'eef inni immoo fiizikaala namaarratti rakkoo geessisuu danda'a yoo hin hojjechuu danda'u yookiin hojjechuu dhiisuu danda'u hin beekamu kanaaf immoo hamma namni sun iddoo qabatee hamma namni sun jaalala dhugaa naaf kennee hamma namni sun wacii waan kaleessa baase sun deebisee kanaan kana godhan hamma hin jennetti maaltu har'a immoo waa'ee ulfaa bira geessa kuni kaayyoon qabdu dursuma gaafa manaa baates kaayyoon qabdu isa haq jettee dhiiga ishii tuftee fiddee tarras itti dhiira gandaa fiddee gaafasi keessa dabartee moo akkas kunoo har'ammoo Oromoon galaana jennaan Oromoon garaa laafessa jennaani shamarran keenya maal godhu beektanii fedha garaa isaanii yerootti fedha isaanii qabachuu dadhabanii of qoxaaxaruu dadhabanii abba barbaade faan akka barbaade ta'anii as bahanii immoo maal godhu uummata nagaa
miskiina ishii mana namaa keessa teessee ganamaaf galgala ifatamtee qooqa ishii walitti hidhattee maatii koo fandawwala sagalee harmee koo yaadeera sagalee abbaa koo yaadeera jettee saantima birrii 5 birrii 6 guuttattee as bahaniit maal jedhu abaaboo tokko darbadhaa kana godhaa kuni waaqannatti fideellee qabu dhugaa dubbachuudhaaf namni dhiira biyya arabaatti fidatee fi namni biyya arabaa keessa taa'ee ulfaa'ee waaqannatti fidee qabu sababni isaayyuu hin beektu kaayyoo manaa baateef akkamitti dagattaan maaf dagatama kaayyoo manaa baate ganaamoo ijoollee warra miskiina warra homaan beekne isaanii hababaa tokko darbadhaa akkana godhaa sana godhaa ijoollee dursa osoo ija namaa fuulduran dhaabbatiin hati nama har'a nama gargaaruu qabutu nama har'a maatii isaatiif waan guddaa hojjete maatii isaatiif ifa ta'ee mul'ate deebi'ee ofii isaatiif jireenya mataa isaa fooyyeffate nama akka ibsaa yookaan akka biiftuutti ilaalamutu har'a maal godha dhufee ija namaa fuuldura dhaabbata kunoo sababii yaaduu dadhabuu keenyarraan kan ka'e sinii galee yaaduu dadhabuu keenyarraan kan ka'e kun hundumtu kun immoo eenyutti illee dhugaa rabbii ani akka kootti micoo kana gargaaruun qabanii jedhaan sababni isaayyuu hin dhukkubsanneeni yoo dhukkubsatte sirriidha gargaaramuu qabdi yoo mana akkasii keessatti miini jalaa miidhame waan tokko ta'e gargaaramuu qabdi garuu immoo isa dhiira xalabdee fiddee waan akkasii taate kanammoo gargaaramuu qabu already kun dhugaa rabbii innaa maal isin jechuu barbaada seetan jireenyuma keenya keessatti waan tokko gaafa hojjennu adda baafachuu qabnaani maaliif akka hojjennu maaliif akka dhumne eenyu jijjiiruuf akka dhumne dhiira gandaa jijjiiruu moo ofii koo jijjiiruu moo jireenya koo boruu fooyyeffachuu moo maatii koo jijjiiruu moo maaliif akka nufe dursine osoo gara hojii tokkotti hin galin karoora baafachuu qabnaani nama jaallachuun hin jira jaalala keessattuu nama kana faana yeroo jaalalaa keessatti yeroo saatii kana as keessa jiru irratti nama kana faana jaalala akkamii dabarsuu qaba jennee illee of madaaluu qaba haga kanan taanetti kantuu har'a miti gama kun amma ganaa ulfishii ji'a 5 namni cawwamu garaa ji'a meeqa tafi ji'a 6 ji'a 7 ji'a 8 ji'a 9 deessee moo shamarran tokko moo deessee hamma araasinatee ishii fixattutti haga ji'a 3 ji'a 4tti sanuu warri ishiin bakka jirtu sun yoo ishiidhaa tolanii daa'ima faana fudhatanii hojjisiifatuun sinii galee isaan immoo yoo barbaadanii nummoon ta'u taanaan ganaa mana kiraa fudhattee jireenya mana kiraa beektu sayyuu birrii biyya kanaatiin ganaa daa'imni gaafa dhalatu paappersii bituu jira aannan bituu jira waa meeqatu jira kana maal goote sinii galee inni har'a ji'a 5tti kadhachuu jammarte kun ganaa waggaa tokko muluu kadhattee jechuudha sinii galee amma namicha kana godhee badee jalaa hojii galee achitti bilbila jalaa cufate yookiin birrii ishiitti namne yookiin ofii ishiitti namne waa meeqa dhabduu taate mucaa humnaa birrii ishiitiin xalaata ofitti bitte dhugaa waaqa rabbi namaa baasu kana dhugaa rabbi isiniin jedha inna dursa gaafa manaa baanee kaayyoo manaa baaneef beekuu nurra jiraata yaajoo kaayyoo manaa baanee beekuu qabna haga kanaan taanetti furmaan hin jiru haga kaayyoo manaa baaneef hin beeknetti hojjetanii milkaa'uun hin danda'amu kanaafi shamarran keenya warri gola ormaa keessa teessanii warri dafqa keessan xuruursitanii dhiira aseesee xalabdan dhiisa hin dhufuu barbaade taanaan karaa barbaade hojjetee lukaan deemee dhufee hojjetee deemee dhufee karaa barbaade deemee haadhu dhiisi fidii birrii keetti xalabdee fidii
achumatti laadhuu fi waan gootoo dhabde birrii keetiin achumatti birricha kenniifiitiin sirraa haa taa'achu. Gaafa biyya kana fidee waa meeqa dubbata waa meeqa gaafas baat geessi asii hin baatu jedha waa hameeqatu jira. Kanaafuu kanarra achuma haa taa'uun kottoonfatee hin baasiin asii hin fidiin biyya kana. Yoo fidde immoo nama haati kee abbaan keessii beeku boru namarree yoo rakkattee maatiin keellee sii qabuu danda'a fidadhu. Isa sii kanaaf jireenya jiraannu keessatti maaliif akka manaa baanee fi eenyuuf akka manaa baanee beekuun nurra jiraata ijoo. Kana hin beekna taanaan yoomiyyuu taanaan hojjennee galuuf wanti nu milkeessine tokkollee hin jiru. Wanti nu milkeessu tokkollee hin jiru. Hojjetannee akka nama tokkootti jireenya keenya fooyyeffannee jireenya maatii keenya fooyyessinee fataa jennee gala. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada? Dursa kaayyoo manaa baaneef beekuu haa qabu. Shamarran biyya Arabaa baay'eetu shamarran biyya Arabaa jedha. Shamarran biyya Arabaa jechuun warra beeluuf dheebuu danda'anidha. Warra qaawwaa kan isaanii dhiisanii qaawwaa namaatti duuchanidha. Warra bu'aa bayii hedduu beekanidha. Shamarran biyya Arabaa jechuun warra rakkinattis, dhiphinattis, boo'ichattis, argachuuttis waan hundatti beekanidha. Garuu immoo warri immoo tokko jiru warri kun akkasii warri nama galaafatan. Warri maqaa namaa balleessan. Isinii galee kanaaf kaayyoo manaa baaneef dagachuu hin qabnu obboloota koo. Dursa kaayyoo manaa baaneef beekuun nurra jiraata. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatiin akkasumas sabiskiraayib godhaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Turtii gaarii naa qabaa.